Barruu adoolessa 11 bara 2018 fuula Facebook Jawaar Mohammad irratti mata duree filannoon maaliif jettu irratti Jawaarmaan barroo itti maxxanfamte. Dhimmoota tibbana irra deddeebiidhaan ka'aa jiran keessaa tokko dhimma filannooti. Anis filannoo ilaalchisee irra deddeebiidhaan barbaachisummaa isaa dubbataan ture. Dhimmi kun immoo filannoon namoota tokko akka dallansiisaa jiru hubadheetiin jira. Sodaan namoota kanneenii naaf gala. Dura garuu mee ammatti waa'ee filannoo haasa'uu fi itti qophaa'uun maaliif barbaachisa kan jiru irratti qabxii muraasa kaayeen yaada namootaatiif deebii dhiyeessa. Filannootti qophaa'uun maaliif barbaachise? A. Kaayyoon guddaan qabsoo uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa guutuu gonfachuudha. Kun immoo waan sadi hammata. Qe'ee fi qabeenya isaa irratti abbummaa fi fayyadamummaa mirkaneeffachuu, eenyummaa ifiin boonanii fi kabajanii jiraachuu akkasumas mootummaa ifii filataniin buluudha. Qabsoon tun waggoota 50 dabran keessa akeeka kana suutuma suutaan guuttachaa dhufte. Sadeen kun wal faanaa deemu. Qabsoonis galma geessa jechuuf sadan guutamuu qabu. Qabxiilee ijoo asiin olitti eeraman sadeenuu guutumaan guututti dhugoomaniiru jechuun dandahamuu baatus kan hammammaatti qabatamaan guutumaan guututti gara hojiitti hin hiikamin mootummaa ifii filataniin buluudha. Mootummaa ifii filataniin buluuf ammoo filannoon dirqama ta'a. Maarree erga sirna abbaa irree kuffifnee booda sirna dimokiraasiin bakka buusuun akeeka qabsooti. Sirni dimokiraasii ammoo filannoon alatti hin yaadamu. B. Yeroo ammaatti yaaddoon uummanni keenya qabu tokko dhaabbileen siyaasaa maqaa saba kanaan socho'an heddummachuudha. Murnoonni kun gara dhaabbilee ciccimoo muraasaatti akka dhufan hawwii lammiilee hedduuti. Filannoon ammoo tooftaa siyaasa murna ittiin to'atan functional management keessaa isa tokko. Bu'uureessitoota Ameerikaa keessaa tokko kan ta'e James Madison akka jeetti hawaasa tokko keessaa murnoonni siyaasaa bahuun waan hin oolle murnummaa dhabamsiisuun hin danda'amu. Falli jiru tooftaa ittiin to'annu uumuudha. The causes of function cannot be removed. Relief is only to be sought in the mean of the controlling its effects. James Madison. Tooftaalee miidhaa murnummaan fiddu ittiin hir'ifnu keessaa tokko filannoon yeroo yeroon gaggeeffamuudha. Filannoon yaadaa fi fedhiin murnoota gabaa irra oolee hawaasa biratti akka madaalamu godha. Murni kamiyyuu filannoo mo'achuu waan barbaaduuf qophii filannoof godhamu keessatti humna ifii jabeeffachuu qaba. Wantoota humna akka jabeeffatu gargaaran keessaa tokko murnoota biroo waliin tumsa uummachuu yookiin walitti baquudha. Maarree nutis rakkoo baay'achuu murnootaa kana kan nurraa furu keessaa tokko filannootti deemuudha. Filannoon bifa lamaan nu gargaara. Kan duraa akkumaan sila je'e qophii filannoof godhamu keessatti humna horatanii mo'achuuf jecha murnoonni walitti makamuun lakkoofsin hir'ata. Kan lammadaa murna biraa waliin tumsa uummachuufis tahee deeggarsa bal'ifachuuf ejjennoo fi haasawaa siyaasaa ifii gara jidduutti dhiibuuf dirqamu. Waliigalatti qophiin filannoof godhamu rakkoo baay'achuu murnoota kanaafis falata je'ee yaada. C. Yeroo ammaa Oromiyaa keessatti caasaan bulchiinsa godinaa aanaa fi gandaa laamshee jira. Yeroo ammaatti godinoota hedduu keessatti bulchiinsi fudhatama amanamummaa dandeettii fi humna uummata ittiin to'atu qabu hin jiru. Uummanni rabbii gaditti ifumaaf if bulchaa jira. Uummanni bulchiinsa mootummaa Oromiyaa gubbaatti obbo Lammaa fi Abiyyi ilaalaa if jajjabeessa malee caasaan isaanii gara jalaa jiru. Rakkoo hamaa keessa akka jiru sirriitti beeku. Rakkoo laamsha'uu bulchiinsaa kana furuuf obbo Lammaa Magarsaa maqaa haaromsaatiin waggoota lamaan dabre kana yoo xiqqaate yeroo 5 jijjiirama hoggansaa godhee jira. Cimni bulchiinsaa garuu hammaataa malee fooyya'aa hin dhufne hubadhaa. OPDO fi Lammaan bulchiinsi kun akka fooyya'u dhugumaan barbaadan garuu hin dandeenye. Maaliif? Nama haaree kan dandeettii fi muuxannoo haaree qabu kan uummata birattis fudhatama qabu baay'ina barbaadamuun muuduu hin dandeenye. Qondaaluma aanaa yookiin godina tokkotti laafinaa fi hannaan kaafameetu bakka biraatti muudamaa jira. Maaliif? Sababni tokko aadaa dhaaba sanii keessatti hoggansa tokko yeroof kaafta malee dhabama hin gootu. Kan biraa dhaaba san keessa murnoonni yookiin caasaan isaan baanan garagaraa waan jiruuf madaala eeguuf jecha achuma garagalchaa oolu. Kan sadaffaa ammoo bulchiinsa shamee qofaa jirutti kan waa arkuuf namni dhaabaan ala jiru itti galuu hin fedhu. Fakkeenyaaf tibba dabre qeerroowwan kumaantamaan Adaamatti leenjisanii turan kan tole je'ee bulchiinsatti makame garuu qubaan lakkaawama. Filannoon akkamiin kana furuu danda'a? Yaadadhaa filannoon dura godhamu kan gandaa fi aanaati. Filannoon kun silaa barana caamsaa 2018 godhamuu qaba ture. Gara caamsaa 2019tti jijjiiramee jira. Filannoo kanarratti OPDO'n hoggansa sadarkaa sanitti jiru kan uummanni jibbe harcaaftee haaree akka qaadimtu dhiibbaa itti uuma. Hirees banaaf. Paartiin tokko kaadhimamaa tokko galmeessisuu dura miseensa dhaabaa fi uummata filatamuun madaalchisa. Adeemsi kun ammoo Lammaan warra uummanni jibbe akka ifirraa harcaasuuf kan uummata biratti fudhatama wayyaa qabuun akka bakka buusu haala mijjeessaaf.
haaluma wal fakkaatuun qophiin filannoo paartileen mormitootaas Finfinneerraa ibsa ejjennoon qabsaa'uu irraa bahanii caasaa isaanii gara gadiitti akka diriirsan kaadhimamtoota uummata biratti fudhatama qaban akka dhiheeffatan isaan dirqisiisa. Maarree qophiin filannoo paartiin biyya bulchaa jiruu fi kan mormitoos kaadhimamtoota wayyaa qaban akka dhiheessan hireebana. Oppiidoonis yoo mo'atte qondaalonni haareen taayitaa qabatan kan duriirra fooyyee ta'u dhaabni mormitoos yoo mo'ate warra san duraarra kan fooyyee qabu ta'a. Garuu ammoo gara filannaatti deemuu baannaan laamshawuun bulchiinsa gara gadii sabisteet faayilar amma mul'atu kun gara biyya diiguutti faayilid isteet akka nama ceesisu beekuun barbaachisaadha. Bulchiinsa Oromiyaa laamshawee kana deebisanii ijaaruun olaantummaan seeraa akka jiraatu tajaajilli bulchiinsaa sirnaan akka kennamu yoo kan barbaannu ta'e dhimma filannoo moggaatti dhiibuu osoo hin taane ajandaa jiddu galeessaa godhuutu barbaachisa. Dargaggeessi Oromoo waggoota afran dabre tooftaa fi tarsimoo mootummaa ittiin laamsheessu baratee jira. Amma immoo dandeettii beekumsaa fi sabboonummaa san sirna dimokiraatawaa fi tasgabbaawaa uumutti naanneessuu qaba. Dargaggeessi kun firii carraaqqii fi aarsaa waggoota dabranii arguu barbaada. Firii san arguuf ammaas jijjiirama godhamaa jiru halaalaalaalee harka dhowuu osoo hin taane suduudaan hirmaachuu barbaada. Dargaggeessi kun hedduun isaa barnoota sadarkaa olaanaa fixuus carraa hojii hin arganne. Jijjiiramni dhufu hiree hojii akka uumuuf barbaada. Jijjiirama garasitti geessu keessatti hirmaachuu qaba. Hirmaannaalee kana dhoowwamee fuuldureen isaa ifa ta'uu fi baannaan humnii fi qalbiin dargaggeessaa caljattee waan hin teenyeef madda rakkoo ta'uu mala. Karaan muuxannoo sirna diiguuf horate kana gara jaarutti ittiin jijjiiru kan adeemsa jijjiiramaa keessatti akka hirmaatu karaa bannuuf paartilee siyaasaa keessatti akka hammatamu godhuunidha. Qophiin filannoof godhamu dargaggeessi kun duula uummata dammaqsuu jaarrachuu kaadhimamtoota filachuu duulana filadhaa paartilee keessatti akka hirmaatu hiree kennaaf. Qophiin filannoo kun dargaggeessi keenya kallattiin jijjiirama siyaasaa keessatti waan hirmaatuuf miira abbummaa kennaaf. Sense of ownership kun ammoo abdii itti horee badii irraa akka of eegu firii qabsoo isaa sanis kallattiin sassaabbatee karaa irra akka kaayatu godhama. Oromiyaaf ammoo humni sirna abbaa irree diige sirna dimokiraasii amansiisaa ta'e keessatti akka hirmaatuuf carraa kennaaf. Kanaafuu filannootti deemuun rakkoo baay'ina dargaggeessaa waliin wal qabatee dhufu kan biyya daaquu danda'us ifirraa maqsuuf nu gargaara. Amma gara yaaddoo warra dhimmi filannoo akka hin dubbatamne barbaadanitti hin deebi'amu. Tokko waa'ee filannoo dubbachuuf yeroonsaa ammaa miti. Yaadni kun amma biyyi jeequmsa keessa waan jirtuuf fulleeffannaan keenya hundi biyya tasgabbeessuu irratti ta'uu qaba. Xiyyeeffannaan keenya wayyaanee duutee gadi fageessinee awwaaluu irratti ta'uu qaba kan jedhudha. Sirriidha. Waa'ee filannoo haasawuun tasgabbii waaraa sustainable peace uumuuf akkasumas injifannoon amma argame kun akka hidda gadi fageeffatuuf fayyadama. Hubadhaa ani arruma ol ka'amee filannoon haa godhamu jechaa hin jiru. Garuu filannoon yoom godhama? Seera filannoo akkamiin fooyyeessina? Bulchiinsa boordii filannoo akkamiin jijjiirra kan jedhu irratti paartii biyya bulchuu fi mormituu jidduutti mariin saffisaan eegaluu qaba. Mariin akkasii biyyaa fi ummataaf kallattii itti deemnu ifa gochuun qalbii ummataa tasgabbeessuu bira dabaree mormitoonnis jijjiiramaa godhamaa jiru keessatti hirmaannaa akka qabaatan toltuu fi hamtuu jirtuuf mootummaa qofatti quba qabuun hafee akka itti abbooman dirqisiisa. Hubadhaa yeroon cehumsaa gabaabaadha. Biyyi cehumsa keessa jirtu yeroo muraasa keessatti gara tokkotti citti. Cehumsi kun ammoo yookiin gara dimokiraasii yookaan gara sirna abbaa irree ta'a. Haala Itiyoophiyaan amma keessa jirtuun carraan jiru takka dimokiraasii dhugoomsuudha yookaan immoo adda faca'uu fi wal waraanuudha. Gara dimokiraasii fi tasgabbiitti akka ceenu yoo barbaadame sa'aa fi daqiiqaa hunda fayyadamuu qabna. Mariin dhimma filannoo akkuma muummichi ministeeraa haaraan taayitaa qabateen eegaluu qaba ture. Gama kanaan baay'ee harkifannaatu mul'ata. Filannoo dura mariin haa godhamu. Yaanni biraa ammoo filannootti seenuu dura mariin hogganoota siyaasaa haa godhamu kan jedhudha. Kunis sirriidha. Wantoota hogganoonni siyaasaa mari'atan ijoon biyya akkamiin bulchina taayitaa siyaasaa akkamiin qooddannaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Yoo hoggansi ol aanaan ifumaa mari'atee hirmaannaa ummataatiin alatti aangoo kaseera dhabeessaan haa qircitu jenne malee biyya bulchuu fi aangoo fudhachuufis filannoon dirqama. Kanaafuu marii godhamu keessaa ajandaan guddaan kan ta'uu qabu filannoodha. 3. Filannootti seenuu dura murnoonni tokko haa ta'an. Kunis hawwii gaariidha. Garuu murnoonni waggoota meeqaaf cicciramaa turan arra lafumaa ka'anii tokko hin tahan. Dhiibbaa fi faayidaa garasitti isaan geessu qabaachuu isaan barbaachisa. Akkuma armaan olitti tuqame qophiin filannoo yeroo eegalu moo'achuuf jecha gara ejjennoo isaanii laaffisuu tumsa uumuu fi walitti baquutti deemu. Kun ammoo heddumina isaaniis xinneessuun
yaaddoo uummanni gara kanaan qabuus hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. 4. Hoggansi jijjiiramaa nuuf ta'ee jira. Amma maaf filannoo barbaanna? Hoggansi Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa waan gaarii dalagaa akka jiruu fi deeggarsa guddaa akka qabu ifa. Haa ta'u malee bulchiinsi isaanii bulchiinsa uummataan filamee miti. Bulchiinsa filannoo hatameen ijaarame akka ta'e beekamaadha. Isaanumaafis ta'u filannoo gaggeessuun kan ammaa caalaa humna guutuun akka socho'aniif deeggarsa uummataa popular support kana gara deeggarsa filannoo jijjiiruun hiddee fi gadi fageeffachuuf isaan dandeessisa. Hamma saniin godhinitti if shakkaa fi shakkamaa deemu gaafa deeggarsa filannoo harkatan ammoo kana caalaa dalaguu danda'u. Hubadhaa warri har'a harka dhoof hedduun lafa jala itti qophaawaa jira. Gaafa dogongora tokko isaan hojjetan lafaa itti ka'a mootummaa hin filamin waan ta'aniif saaxilamoodha. Dabalataan ammoo hoggansi ammaa kun waan uummataaf waadaa galaa jiru kana bakkaan gahuuf jijjiirama heeraa fi seeraa tokko barbaachisa. Bakka paarlamaan filannoo bilisaatiin filame hin jirretti heeraaf seera jijjiiruu hin danda'an. Waliigalatti gara filannootti qaceeluun hoggansa ammaa kana ni fayyada malee hin miidhu. Hoggansi kun sirna paarlamentaariyaan keessa waan jirruuf ni moohamu. Shakkeen jedhus jira. Dhugaadha. Ammoo abjuu sodaatanii hirriba hin dhaban. Gara filannoo qaceeluun tooftaa fi tumsa injifannoof isaan geessu akka malatan dirqisiisa. Filannoo dhiisanii deemna jechuun gaafa deeggarsi hoomachaa kun dhume foon qolchamutti isaan geessa. 5. Filannootti yoo seenne ormi mooha. Aangoo dhiigaan akka netana dhabna. Yaaddoon kunis naaf gala. Garuu ammoo sirna abbaa irree wayyaanee buufnee keenya ijaaruuf deemna moo? Wayyaaneedhaan afaan qawweetiin nu hin bulchitu jennee kuffifnee saba biraa afaan qawweetiin bulchuu yaada qabnaa laata? Natti hin fakkaatu. Yoo hawwinees gadaan sirna abbaa irree Itiyoophiyaatti dhumateefii jira. Ceekuun yookaan dugugguruun uummata biyya sanii amma booda sirna akkasii hin baadhatu. Uummanni Oromoo saboonni biroos tahee hawaasni addunyaa hoggansi Oromoo biyya Itiyoophiyaa san gara dimokiraasii dhugaatti ceesisee tasgabbeessee daandii misoomarra akka kaayuu nurraa eega. Kana jechuun gara dimokiraasiitti cehuun dirqama. Gara dimokiraasii cehuuf ammoo filannoon dirqama. Erga filannoon waan hin oolle taatee itti baha yookaan rizaaltii isaa sodaannee harkifachuu osoo hin taane akkamiin moohanna kan jedhu irratti tarsimoo fi jaarmayaan cimuu nu feesisa. Gaafa filannoon gahee tarsimoo fi jaarmayaan injifachuu kan dandeenyu ammoo ammumarraa dhimma adeemsa seeraa fi bulchiinsa filannoo ajandaa guddaa goonee mari'achuu fi karaa saaquu yoo eegalleedha. Hogganoonni Oromoo durirraa kaasee dimokiraasii dhugaa keessatti sabni Oromoo waan moohatu malee waan dhabu hin qabu jechuun beekamu. Kun dhugaadha. Dimokiraasii keessatti yoo tarsimoon masaqamnee jabaannee hojjenne qooda keenya hin dhabnu. Yoo lafarraa harkifanne garuu yeroon deemuun isaa hin oolu. Filannoon dhufuun hin oolu. Osoo hin qophaa'in itti seenne salphanna. Waliigalatti filannoof ammarraa qophaa'uu fi filannicha kan nagayaa bilisaa haqa qabeessaa fi dorgommii qabu gochuun akeeka qabsoo Oromoo kan uummanni mootummaa fi filataniin buluusan galmaan gahuudha. Sirna mootummaa Oromiyaa laamshawee jiru deebisanii ijaaruun olaantummaan seeraa akka deebi'u nageenyi waaraan akka jiraatu kanniinsi tajaajila bulchiinsaa akka saffisuu fi daandii misooma biyya teenya akka qajeelchinuuf murteessaadha. Paartiilee faffacaana kana walitti sassaabuun afafaan hir'isuuf nu fayyada. Filannoon godhamu dargaggeessa baroota dabran keessatti muuxannoo sirna mootummaa diiguu horate kana karaa sirna dimokiraasii ijaaruutti akka jijjiiramuu fi hirmaatu hiree banee rakkoo dhufuu malu maqsa. Hubadhaa. Ani filannoon gaafa akkanaa haa ta'u jechaa hin jiru. Gaafa filannoon ta'uu qabu dabalatee dhimmoonni seera filannoo sirreessuu hoggansa bulchiinsa filannoo jijjiiruu irratti mariin paartiilee hunda hirmaachise saffisaan eegaluu qaba. Akka amma lafa kaa'imetti caamsaa 2019 filannoo aanaa fi gandaatu jira. Caamsaa 2020 filannoo biyyoolessaatu jira. Paartiin gariin itti qophaa'aa jira. Gariin qophaa'uu hin qabu. Fakkeenyaaf walgahiin dhaabbatummaa OPDO ji'a dabre taa'ee dhimmi mari'ate guddaan filannoowwan kana akkamitti moo'achuu akka danda'amudha. KFO'nis qophaa'aa jira. Yeroon filannoo lafa kaa'amee jiru kun jijjiirama moo akkuma karooraatti itti fufa? Kun ifa ta'uu qaba. Yoo kan jijjiiramus taate ammumarraa murteessanii guyyaa haareessaniif qophaa'uu barbaachisa. Yoo kan jijjiiramus ta'e paartiin biyya bulchuu kophaa isaatti godhuu hin ta'u. Marii fi waliigaltee paartiilee hundaatiin ta'uun dirqama. Amma booda dhimma biyyaa irratti EPRDF kophaatti murteessuuf fudhatamaas humnaas hin qabu. Wanni biraa jala muramuu qabu naannoo biraas yoo dhiifne Oromiyaa keessatti amma booda uummata doorsisanii fi korojoo hatuun filannoo moo'achuun hin danda'amu. Kana qeerroon itti hin dhiisu. Maarree filannoon qabsoo tana goolabuuf siyaasaa wallaaqee jiru kana xaliilchuuf biyya tasgabbeessuuf waan akkaan barbaachisaati. Waan hin olleesi. Ammumarraa itti qophaa'uun rakkoolee yeroo duula filannootii fi filannoo booda dhufuu malan ifirraa hambisuuf nu gargaara. Mataa maruu dhiisaa dafaa itti seenaan
gorsa'anii paartii biyya bulchuu fi mormitootaafis kennuudha. Galatooma Jawaar Mohammad Adoolessa 11 2018. Dubbisaan Usmaan Abdulatiif Ogeessa Suursagaa Abdii Jamaalii waliin ta'uudhaan.